منطقة استراتيجي هربا تكاتيك وما أدراك أبو ربسو غند كان هذا في أبا ربسو بربادامي تكاتيك لك نمدو اجتة تازيا تا باتي اس سويتا تكاتيك لك أنا الرأي أنا والله الرأي جئ دبچوني كبان نوري ولا تكاتيكا تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحييكم بتحية الإسلام وبتحية أهل الجنة. سلام الله عليكم. جرتو نجاك أبدو للفتو سننجرة غلطوما حواسكينا أبو مصعب ما بدي أبو مصعب مال تاتي ورا جتني غلطوما أرومو نمني يرو غري يرو إني جلسة يرو غري يرو إني جلسة قسمتي بيه كافي سن جلسة كيسا قبصت تجرا دبي كيسا قبصت تجرا واباي كيسا واباي تجرا زمانك آتي زمان مشقة زمان چنقا زمان إبدا زمان سمني أورومو سجلت أبي كيستي زمانك أبسايتوني أورومو هيد أدودي كيستي زمانك أبسايان أورومو قررت وريقما توري كيستي متى أجعلوا الرانك أبي أجا عبد الجبار بوتي زمان سن كيستي يرو سن كيست قدرما كمانتين كواني نورت دلقين انجرو هذا في أباكي نمانت قدرا زمان نسون أورومون اندقتي تارين اندقتين قويا سنلي أورومون اندقتي رب اندقتين تارين اندقتين وما أدراك كزمان سنيتي في كعمة أكدت إني والأدب ويتزمني كوال الأباجر دبين اللي والأدب ويتنمني كن وان أتياد سن استراتيجي وان أتياد سن سبا كناف نمني أتيساك أبصويت نمني أتيساك آبت سياستنيان أتيسا جنما قلقل للبد هو جنان أتيسا في جنما قلقل للبد سياسان إباجر أبو مصعب مسكين سياسان الإبا إسني قلامي جدا إسني قلا نمني إستر غير مصلحان إساجر غير إلمان إساء تقدفت غير جرين وفيت أوفت غير يدبري جنانين ويوريت يجي تاري أسباتيت الله أورمون تمير أما كبدي أركين كبدي چنكا كبدي جتني وقافتن كليس دلله أورومون بلسوم تنجن أتقل أورومون بلسوم تنجن چنك أما چنك أتدبلا مجن ماله ركون أورومو ركو قد دارا ركو ور سياسة فرو متي ركو ربين تكوچ فرو ربين تكوچ فرو ركو بيلا ركو علمي نما قد به علمي نما قد به أجايب بابا علمي نما قد به ريف فكر الرافوداني مال تسي أجيسين بيتو بيسان كيسة أما دؤو مالي نما سي أجيسين بيتو ميرو ماكان دونان أولامو مالي فنمني كندوه مالي فجيفمين زمن انجر كيسة بيتين كيسة جرى يجون ركو نفسي عن الجرات أجرو كيس ركو قبصايان توكو قبصو أمة أورومو كن وريقامي أمة أورومو خناف دقتم أمة أورومو برد ركو إلمان إلمانما هي يومتي نمني سيادتمو أبو كيستي ركو كان كيستي ركو جال إسين سمرتو جرا هذا سياسة أفان شفتني تا أنك جرانسان فلاسفة وهي توانجر بيتني فلاسفة وهي
wallaalaa namaati jechuun jedha warra dubbii falsafu kana wallaalaa namaati jechuun nama ilma namaa qadrii inni hin baratinii ol isa barsiisuu deemu jedha ila qadrii inni hin baratinii ol isa barsiisuu deema jedha wallaalaan namaa ilma namaa wallaalaa jechuun qadrii inni hin baratinii ol nama isa barsiisuu deemu jedha nama hedduu saba keenya kana keessatti qadrii inni hin baratinii ol isa barsiisuu deemuun dogongora qadrii yookiin dandeettii inni ittiin qabne ol itti himuun dogongora isinii galaami jayyidan haasoyni kun isinii gala waa baay'ee gadi fuunee haasoyna jenne jedhe ha madaala kaafne sammuu ilma namaa kan akka jedhu ummata siyaasatenyaa gugurdaallee madaala kaafne madaala wanna ati haasoytu kana hawaasni kun sadarkaa itti qabaa badhee itti qabaa jennaan illaa akkanumaan iyyita malee badhee itti hin qabu badhee itti hin qabu madaalleen akkuma inni madaale sanitti hawaasa kee keessaa bahuun hin dandeettu barumsa gahaa waan sammuu keessa jiru takkaalamii qabdu isaanii kennurra akka inni maraatetti maraattee waliin deemuttu caala yoo inni bahra seene bahra waliin seenu caala yoo inni manxiqaa arrabaa keessa jiraatte badhee san dhayxeetiin maal akka inni dalagaa jiru hubachuu caala malee waa'ee qabsoo amma haasa'u jechuu yeroo ammaa kana ummata keenya ka Oromoo biratti yeroo hedduu maraattuu si seeyanii ummata maraattuu sima kana maraattuma maal yeroo akka waan akkanaa haasaya yeroo namni takaatika keessatti galee bashannana wamaa addarraakum bashannana bashannana yeroo jiruu jijjiiratan takaatika keessatti yeroo namni makaddatti erkatee raahessee jiru kun ammoo effibirra dhufee nutti iyyaa jetti Oromoo yeroo ammaa kana yeroo kana bakka namni bashannanu san dhayxee walumaan makaddatti erkattee akkuma inni haasawu inni haasawu san taan uf keessan gadi dartee walumaan nu jiraadhu jechuunittu awlaa thumma awlaa irra caalaadha jechuu akkana waan gadda nutti dhagahamu yeroo hedduu hawaasa qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'an dachii baalirraa beelaan sanka caalu ummata wallaggaa ummata dhibbaatama wareegamu dhibbaatamaan ajjeefamu kan namni tokko isaan hin beeyne siyaasaan tokko irraan dubbanne agartanii yoo jettan dhibbarraa dhibbatti agarra as buutee qadiyyaa ummata sanii yoo hin dubbadha jettee namni itti dubbattu hin jiru yeroo ammaa kana namni deebisu hin jiru walaa kilma marti isa miskiin akka kiyyaa fi birratti wallaggaa jedhaa ooluu miti hal dubbii an dubbadhu kana namni narraa dhagayaa warri siyaasa jette madaalta bira teette siyaasaan eessa jirti har'a eessa geette jette warri siyaasaa walaa kilmaasiin jedha laa walaakin warra yeroo hedduu siyaasaan jaraa batte jira amma batte harkaa isin kuma qabdanii waa baay'ee dalaynee sagalee baay'eellee dhaamsinee amma gariin isaanii aarsaa kafallee jedha bar aarsaa hakkuma kiyya kana miskiinni haasayaatuma oolee aarsaa kafallee jedha bar akka waan hidhamee tumamee azabamee xiyyiitii wayii dhooyitee maalii ta'e aarsaa kafallee jedhe qobsa uummataa kana aarsaa haasa'umaa bar aarsaa nyaatee dhugee qat jedheetuma taa'ee aarsaa taphaan kafallee jedha gariin isaa yaa masaakiin aarsaa aarsaan kanaa miti sagalee taate malee aarsaan kafallee qabsoo uummata Oromootiif kun akka Acaaluu fa'a Abdul Jabbaar fa'a qeerroof qarreen baay'een aarsaa kafalanii jiran qabsoo uummata Oromootiif qabsoo uummata Oromootiif shabaabni babbareedaan dubartiin babbareedduun babbareeda fuulaatii miti taqqaafaa isaanii sammuun isaanii ciminna qaban
aarsaa kafalanii jiran. Dhugaa isin bilisoomaa jiraadhaa nuti isiniin ni dhumna jedhanii irreechaan mana namni itti yaa'u kana keessatti guyyaa tokko nama 600 qabsoo uummata Oromoo 600 ka ga'u wareegame zamana wayyaaneen bulchite. Isin illee dalagaa isii argattee jirti. 600 wareegame qabsoo uummata Oromoo keessa siyaasa hojjan baasaa bara. Namni yeroo du'uuf ani ruuhiiti yoo wanni kennuuf fakkiif jechuudha. Yoo ani ka du'u ta'e namni na duubatti hafe sun qabsaa'ee bootaa haa argatuufi malee eega ani du'e reeffa kiyya irratti haa dannasuufi miti. Ummanni Oromoo wareegama namni kafalu maslahaa ittiin soqata. Ati sin gowwoomin maslahaa kee soqadhu. Sini galame. Ilila ummanni yeroo ati duutu waan keen dubbatan yeroo ati duutu shaytichi sun illee ture akkanatti booyan guyyaa 2-3 ammoo ka biraa ka du'u eegan booyuuf akkuma amma teettan kanatti isinii maa dhagaa warri dharaa Oromoo keessatti dalagu warri jibbansa Oromoo keessatti uumu warri Oromoo keessatti ummata haqaa jibbu ummata siyaasaa ka dhugaa Oromoo dalagu jibbu bakka tokko hin qabu. Kana guyyaa kana qabadhaa taarika kana qabadhaa akka itti jarri kufu cal'ifne kana irratti rabbitti waa ol himnee cal'ifne nu guyyaa kana qabadhaa iyyitanii fi iyyuu baattanii fi dachii qabattanii dachii qabachuu baattanii fi ummanni Oromoo qabsaaya jedhee ummata Oromoo istiraatiijii tokko malee wareegamsiisaa jiru ajilan qadiyyaan isaanii dhumata. Kana shuuri dhibbatti beeka. Sini galami jayyidan kana fahama. Lakum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila liqa naajiraadha.